silaa Oromootu qawwee walii bitee magaalaa keessatti wal ijaaree ulaa ishii keessannaa ishiin baatu gaaddidduu ishiirra dhaabbachuu qaba ture. Maal godhaga? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargarii bara. Kan keessa kiyya nagu buqqan ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargar. Ijoollee waggaa 8 fi waggaa 10 qaallittii keessatti gubachaa baatetu har'a diina inni goota. Waan akkasii faasi qunnama. Sookee rakkoon qabuun. In danda'amu malee isaanu akkuma baay'ina keenyaatti yookaan akka jirru kanatti nu sodaatuuf malee silaa warra nu harkaa nyaatee dhuge kana ijaarre of jalatti akka ishiin dantaa Oromoodhaaf qabsooftu gochu. Ilmaayyuu bara Oromoon du'uun qabu ture bara. Guraageedhum kana Amaaruma Oromoo keessatti guddatte kana Tigireedhuma Oromoo keessatti guddatte kana waa'ee dhugaa Oromoo itti himtee amansiiste ati mana teessee bilbilaan akka ishiin daggalaa loltu Oromoodhaaf gochuu qabda malee margaan kunarraa warri siyaasa ooftu kuni abaa'oo kana mee nadhii gammadaatitti dhabamee bara. Laggasaa wagiititti du'ee bara.